Keenya Yesus Kristus yeroo lafa kana deddeebi'ee barsiisaa turettis namoota fakkeenyawwan adda addaan barsiisaa turedha. Kana keessatti dhiiga gooftaa keenyaa fudhannee foon fi dhiiga gooftaa keenyaa fudhannee yoo hojii hammeenya kan hojjennu yoo ta'e nus ofii keenyaa gufuu taanee namoota hedduus gufuu taana. Kanaa kan taaneef kitaaba qulqulluun huccuun moofaa irratti uffanni haaraa hin hodhamu jedhe. Kana jechuudha. Amin. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii miidiyaa keenyaa maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii akkam turtanii? Amin. Hundummaa keessaniitu bakka jirtan lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa. Egaa akkasuma immoo Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin otoo cubbuu keenyaaf yaada keenya otoo nutti hin lakkaa'in akkasuma maqaan isaa kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akkasuma immoo isa waaqeffannee kan biraaf hin dandeenye qulqulleettii dubara Maariyaam maqaan ishee kan galatoomte fi kan eebbifamte nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti kan barsiisu Waaqayyoodha. Hunduma keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa eebbisu, nu haa barsiifatu, nu haa gorsu. Nuti immoo laphee ittiin hubannu akkuma laphee Lidiyaa banee nutis laphee ittiin hubannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya ifa nuuf haa taasisu. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti mata duree tokko fakkeenya godhachuun ni baranna. Innis wangeela Maatiyos boqonnaa 9:16 huccuu moofarratti huccuun haaraan hin hodhamu kan jedhu. Egaa kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo foon ilma namaa uffatee gara lafa kanatti dhufus gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa kanarra addunyaa kanarra deddeebi'uudhaan barsiisuudhaan namoota hedduus nyaachisaa akkasuma immoo sagalee isaa barsiisaa yeroo turettis sagalee kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kunis kan jedhamu akkasiidha. Huccuu moofarratti huccuun haaraan hin hodhamu jedhe. Kana jechuun maatii Waaqayyoo egaa bara moofaa kana bara Yohaannis keessatti hundi keenya maatii Waaqayyo warri hojjechaa turre hojii hammeenyas hojii gaariis kan ta'e egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos huccuu moofarattis huccuun haaraa hin hojjetamu kan jedhameef namoonni bara kana keessattis kan machaa turan kan sobaa turan akkasuma warra sagagalummaa keessatti kufan warra fedhii foonii keessatti kufanii fi akkasuma fedhii foonii warra ariifataniidhaaf kan dubbatamedha. Egaa huccuu moofarattis haaraan hin hojjetamuuf kan jedhame bara kana keessatti kan machoofnu yoo ta'e, bara kana keessattis kan sobnu yoo ta'e, bara kana keessattis sagagalummaadhaan kan kufnu yoo ta'e, egaa bara haara kana immoo simachuudhaaf yeroo bara haara kana keessattis immoo sobni keenyas nu waliin ce'e akkasumas sagagalummaan keenyas yeroo nu waliin ce'e akkasumas immoo hojii hammeenya keenyaa yoo nu waliin ce'e kun immoo hin barbaachisu jecha jedhudha. Kana keessattis bara haara kana simachuudhaaf akkasuma qalbii keenya jijjiirrannee foon gooftaa keenyaa fi dhiiga gooftaa keenyaa fudhannee mana Waaqayyootti jiraachuudhaaf mana isaa keessatti jiraachuudhaaf fedhii foonii dhiisnee akkasuma dhimma lubbuudhaaf dhimma waaqa qabnu wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisa. Hunduma keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lafa kanarra deddeebi'ee barsiisaa turettis namoota fakkeenyawwan adda addaan barsiisaa turedha. Egaa kan dabaree ta'e bifa fakkeenyatiin akkasuma kan naggaadee ta'e immoo bifa daldalaatiin Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture. Kanaafuu nuti bara dhufu kana keessattis hojii hammeenya hin hojjenna wajjin barri kun bara haaraa nuuf hin jedhamu. Bara haaraa kan jedhamu yeroo nuti qalbii jijjiirrannee mana Waaqayyoo keessa deddeebinee Waaqayyo gooftaa keenyaaf kutanne hojii gaarii yeroo raawwannutti warra dhoobatan yeroo oguu baasutti warra beelaan yeroo beela baasutti akkasuma yeroo namootaaf jaalala qabaannes akkasuma immoo hojii gaariif yeroo ariifanne yoo ta'e garuu barri kun bara milkaa'inaa bara itti firii argannu ta'a. Bara baraaf jiraachuudhaaf eebbifamuudhaaf umuriin keenya akka nuuf dheeratuu fi hojii gaarii hojjechuun nu barbaachisa. Egaa kanaafuu maatii Waaqayyoo
Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara lafa kanaatti deebi'ee akka dhufu hundumti keenya ni beekna waan ta'eef sa'aatiin inni itti dhufu halkan galgala ta'ee namni beeku hin jiru waan ta'eef qophoofnee eeguudhaaf hundumti keenya nurra jira. Kanaafuu nuti wanta nuti kenname qophaa eegaa akkuma jedhe Waaqayyoon gooftaan keenya yeroo inni dhufu hin beekamu waan ta'eef wanta nuti kenname sun maalidha yoo jenne kan nuti kenname seera Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abboommii kurnan qulqulluu Musee kan kenname isaadha. Isa inni yoo ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa nuti dhufu hin beeknu waan ta'eef jireenya bara baraa jiraachuudhaaf qophoofnee eeguun nu barbaachisa. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irraa akkaatanii dubbistanii innis akkas jedha. Egaa namni ogeessa seeraa kan jedhamu tokko innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qoruuf dhufee jira. Akkas jedhee gaafii gaafate, yaa Waaqayyo gooftaa koo jireenya bara baraatti galuuf maal hojjechuun qaba jedhee gaafate jira. Egaa gaafiin kun illee kan barbaachisu, gaafiin kun illee kan nama barbaachisu, kan namarraa eegamu ture. Garuu namni kun ogeessi seeraa kun hayyuu kan jedhame kun gooftaa isaa yookiin Yesuus Kiristoos qoruudhaaf kan gaafii kana dhiyeessanii jira. Egaa Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ogeessa seeraa waan ta'eef seera keessan maal jedha jedhee gaafateef innis akkas jedhee deebisee gooftaa isaatii egaa laphee guutuun humna guutuun yaada guutuun Waaqayyo kee galateeffadhu, Waaqayyo keettis kabaji, akkasuma Waaqa keetiifis jilbeeffadhu jecha jedhudha jedheen. Sanaan booda immoo Hiriyaas akka mataa keetti jaaladhu jedhaa seerri keenya jedheen. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis egaa kana ta'ee jireenya bara baraa jiraachuuf yoo kana raawwatte kanas raawwadhu ni jiraatta jedhee ni jedha. Namni kun garuu Yesuus Kiristoos qoruuf waan ta'eef ammas deebisee gaafii akkas jedhu gaafate. Maal jedhee gaafate? Hiriyaa akka mataa keetti gaafadhu kan jedhu kun maal jechuudha? Hiriyaan kun eenyudha jedhee Yesuus Kiristoos Waaqa isaas gaafatee jira. Egaa ogeessi seeraa kun yeroo gaafii kana gaafatus Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis barsiisuu jalqabe, fakkeenyaan barsiisuu jalqabe. Akkas jedheen namni tokko Yerusaalem irraa gara Iyyaarikootti yeroo bu'utti namni kun saamtuu afaan bu'ee uffata irraa baasuudhaan saamtuun kunis nama kanas qaama isaatis rurrukutanii butuchanii nama kana du'aaf jireenya gidduutti gatanii deemanii jira. Yeroo kana namni kun du'aaf jireenya gidduutti edda gatamee deeme booda namni sanyii yookiin lubni tokko itti dhufee jira. Yeroo itti dhufus nama du'aaf jireenya gidduu jiru kanas lubni kun irraa guree darbee jira ammas Waaqayyo. Akkasumas immoo namni lammataa namni sanyii Leewwii kan jedhamu tokkos nama du'aaf jireenya jiru kanatti itti dhufe. Innis homaa gochuu hin dandeenyeef isaafis ooluu hin dandeenye irraa guree darbee jira. Inni sadaffaan immoo nama Samaariyaa jedhamu tokkotu harreera ta'uudhaan gara namicha kanaa yeroo dhufu nama du'aaf jireenya gidduu jiru kana arguudhaan garaan isaatis baay'ee oo'ee fi nama kanas egaa uffatni isaatis irraa ba'ee irra hin jiru waan ta'eef qaamni isaatis dhiigaan uffatamee waan jiruuf egaa nama kana madaa isaas qorsuudhaan zayita itti dibee nama kana kaasee fi iddoo qo'isummaan jirutti dhaqee geessee jira. Achittis namatti kennee adaraa nama kana naaf yaala jechuudhaan alaa fi keessummaa sanattis kennuudhaan adaraa deebi'ee nan dhufa jedhee naana lama kenneefi deeme. Kanaa ol kan si baasisu yoo ta'e ani deebi'een gatii keessiifan baasa jedhee nama kanas akkasitti gargaaree bira darbee jira. Egaa wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeelan fakkeenya nu barsiisa yoo ta'e Yerusaalem irraa gara Iyyaarikootti namni gadi bu'u Yerusaalem mootummaa Waaqayyootiin fakkeeffamti. Yerusaalem mana Waaqayyootiin fakkeeffamti. Yerusaalem ishee samii Yerusaalem irratti argamtuun fakkeeffamti. Mootummaa Waaqayyootiin fakkeeffamti. Namni mana Waaqayyoo keessaa ba'ee deemu qabeenyallee yaa qabaatu, aangollee yaa qabaatu, humnallee yaa qabaatu, beekumsallee yaa qabaatu, Waaqayyoo alaa humni isaa fayyaduu hin danda'u. Waaqayyoo alaa qabeenyi isaatis fayyaduu hin danda'u. Waaqayyoo alaa akkasuma aangoo isaa fayyaduu hin danda'u. Namni Waaqayyoon qabatee hin deemne, namni Waaqayyoon qabatee hin deemne yoomiyyuu milkaa'uu hin danda'u. Kana waan ta'eef fakkeenyi Yerusaalem mootummaa Waaqayyootiin fakkeeffamti jedhanii abboonni keenya qulqulloonni nu barsiisu. Egaa Iyyaarikoon immoo mandara nageenya hin qabne, magaalaa nageenya hin qabne, magaalaa dhibbi keessatti guutamu akkas Si'oolidhaan kan fakkeeffamtu jedhanii abboonni keenya nu barsiisu. Namni kun
Yerusaalem irraa ka'ee gara Iyyaarkootti yeroo bu'utti jira. Inni saamtuu afaan bu'ee tumamaa ture sun. Inni saamtuu afaan bu'ee uffata irraa baasanii saamtonni akka barbaade irratti dalagassan abbaa keenya Addaam qulqulluudha. Egaa Addaamis mootummaa Waaqayyoo keessaa ba'e yeroo dubbii yookiin gorsa Waaqayyoo didu gorsa seexanaa fudhachuudhaan Addaamis mana Waaqayyoo keessaa yookiin mootummaa keessaa ba'e jira. Yeroo ba'ee deemuttis baay'ee rakkate. Hattoonni kan jedhaman Daabiloosidha. Egaa Addaam yeroo mana Waaqayyoo keessa ba'us Daabiloos garbummaa jalatti kufuudhaan waggoota hedduuf bu'aa rakkachaa tureera. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala ilma namaa waan qabuuf seera uumamaa boqonnaa 1:26 yeroo laalchaan akkasuma. Kottaa akka bifa keenyatti nama yaa'uun kan jedhaniif Waaqayyoon ilma namaa kan uumamtoota keessaa kabaja guddaan kan uumedha. Akka bifa ofiitti kan uumedha. Kanaaf ilma namaa jaalateeti kan uume. Egaa Addaam yeroo mana isaa keessaa ba'ee rakkachaa turettis akkasuma garbummaa Daabiloos jalatti yeroo kufetti Waaqayyo gooftaan keenya Addaam fayyisuudhaaf jaalala ilma namaa waan qabuuf Kiristoosiin waada galeef jedha. Waggaa 500tti dhala keetirraa dhaladheessiin fayyisa jechuudhaan waada galeef. Kanaaf namni akkasuma duuba kan jedhamu sun loomni kan fakkeeffamuun maaliif yoo jettan raajota qulqullootadha. Qulqulloonni abboonni hedduun turanii jiru. Garuu Addaam fayyisuu hin dandeenye. Raajonni hedduun turanii jiru. Sanyii Lewwiin kan fakkeeffamu qulqulloota raajotaati. Raajonni hedduun akkasuma sagalee Waaqayyoo lallabanii yaafatan falkana soomanii jiru. Garuu Addaam fayyisuu humna isaaniitti walitti ta'e. Egaa Addaam fayyisuudhaaf Kiristoos qofaadha. Kanaaf inni Samaariyaa jedhamu kun garuu Iyyasuus Kiristoosiin kan fakkeeffamudha. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin fakkeeffama. Egaa Kiristoosiin ni fakkeeffama. Iyyasuus Kiristoosiin dhala keenyarraa dhaladheensiin fayyisaa akkuma jedhee Addaam abbaa keenya fayyisuudhaaf jaalala ilma namaa waan qabu samii dhufee haadha keenya qulqulleechi dubaroo Maariyaam dhalate. Egaa kana jechuun nu fayyisuudhaaf kan dhufe nuti mana mootummaa Waaqayyoo keessa mana qulqullummaa keessa yoo baane akka rakkannu beekuu qabnu. Egaa bara kana keessatti maal akka hojjechuu qabnu? Bara Maatiyoos kana keessatti akkamitti akka deemuu qabnu? Wangeelli gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos nu gorsa. Egaa mana qulqullummaa isaa kan nuuf kenname kitaabni qulqulluun akka nuuf barraa'ee wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 irraa kaatanii dubbistanii ni argattu. Namni Waaqayyoo yaadanne namni jireenya isaatti Waaqayyoo waaqessine namni hojii hammeenyi hojjetee gaabbii hin galle jireenya bara baraa akka hin arganne kitaabni qulqulluun nutti himamaa jira Waaqayyo. Kanaafuu jireenya bara haaraa jiraachuudhaaf nuti Kiristoos faana jiraachuu qabna. Amantaa kana faana fudhannee bara kana keessatti immoo cuubamne yoo kan machoofnu taane egaa bara kana keessatti dhiiga gooftaa keenyaa fudhannee foon fi dhiiga gooftaa keenyaa fudhannee yoo hojii hammeenya kan hojjennu ta'e nus ofii keenya gufuu taanee namoota hedduus gufuu ta'a. Kanaa kan taaneef kitaaba qulqulluun huccuun moofaa irratti uffanni haaraa hin hodhamu jedhe. Kana jechuun kanaaf jira. Bara kana keessa kan hojjechaa ture akkasuma sagaagalummaa akkasuma jibbina namaa hammina warroonni kan hojjennu hundumaa bara kana keessatti gannee bara haaraa kan fudhachuudhaaf qophaa'uu qabna. Uffata moofaratti uffanni haalaa hin dabalamu kan jedhe sababii kanaaf. Yoo kana ta'e Waaqayyo faana jiraachuu dandeenya. Jireenya bara baraa argachuu dandeenya. Qophoofnee eeggachuu qabna. Garaa lubbuus qopheeffannee jiraachuu qabna. Kan foonii qofaa miti. Egaa fedhiin foonii hin uumu waan ta'eef maatii Waaqayyo yeroo hundumaa miti jireenya bara baraa jiraachuudhaaf hojii gaarii barbaachisa waan ta'eef.